nama meeqa kasaarsanii bar nama meeqaatu namni silaa namni keenya biyyaalaa waaqa boo hedduun isaa biyya dhaqeeti as rakkabee galee culoo fi culullee biyya jirtutti jechuudha. So recover godhaa jira nama meeqaa jira kasilaa wayyaa qabu kamma deebi'ee gana zero irraa eegalu jiru. So don't be rough on our diaspora. Diasporaan keenya ni deebi'a. Ni deebi'a. Ni beeka akkaataa itti deebi'u waan hin beeku ni deebi'a. Don't worry. Maaliif at the core of it diasporaan keenya sabboonaadha. At the core of it ummata fiitiif jiraata. Jiruu fi jiraatee hin beeku. Sangoona akka qaallichi takka mootummaan maallaqa IMF fudhachuudha. Miliyan 200 miti odoo biliyan 200 itti kennanii Oromoo irra fincaanaan goora turuu hin danda'u. You can take this to a bank. Biliyan 200 osoo itti kennanii dhimma sensitive ta'e Finfinnee Oromiyaa irraa muraa. Dirree Oromiyaa irraa muraa. Oromiyaa qoqqoodee cicciree. Oromiyaan bar irsaasaan hin ijaaramne. Oromiyaan bar dhiiga goototaatiin qaqqaalii saba kanaatiin lafeensaa gaara mul'ataatitti fannifame. Gaara mul'ataatti dhume beegiitti dhume kaleessa ijoolleen teenya bishooftuutti jumlaan dhumte dhufe malee akka bubuutuun ganda keessaa guuranii aangoorra baasantuun yaaddu it's not going to be that easy. When relax ta'e haasa'u maali? Let them try. Dhiira isaanii isaan uumamanii waan amma yaadan kana ittiin adeemanii. Sirbinaan ijoollummaa yaadadhu. Ijoolleen abaa odaa gaafa ijoollee amajjaa torba ta'u Finfinneedha jirti goojjoon xiyyaa. Namni mugaa Finfinnee waan kanaa isiin beeku. The symbolic epicenter. Handhuura ogaa jennu bara. Handhuura ogaa jiddu gala Oromoof Oromummaadhaati. Tapha se'an tapha miti sun. There is no joke. Akka amma yaadan kanatti. Ummata reefu bilisa kaasee jira. Dhimma Dirreedawaas, dhimma Finfinnee, dhimma Afaanis ummata nuti irraa qabbaneesse maaliif? Mee ce'umsi kun bakka tokko haa ga'u san booda mariif marabbaadhaan ummatoota biyyaa wajjin mari'annee fuurra jenneeti malee akka amma isaan safaaxaa godhanii deemuu barbaadan kanatti galma Adaamaa keessatti iyya namatti babaasaa. That's not gonna work. Taphni akkasii hin jiru. Taphni akka isaan deeman sanitti Oromiyaan Oromoodhaaf it's not just about material gain. Sentimental value guddaadha qaba wanni kun. Akka isaan yaa'an, akka isaan yaadan kanatti miti. Akka amma baroota dabaree kana maal odeessuu turan beektaa isinitti illee dheereesse. Namni keenya master plaanii kana nunnu qombaatirraa kaaseeti haga cinaaksanitti haga daawwee wallootitti namni ka'ee ka mormee akka fafeentu yaadutti sulultaa keessaa dachii naa kennan jedhaniiti miti barra. Dachiin tufaamunaa abbaa Oromoota ullallee qofa osoo hin taane abbaa Oromoota hundaatii dachiisa teenya jedhe namni kan ka'ee qabsaa'e. This is not a joke. Akka isaan yaadan kanaa miti. Kun waan laal waggoota 8 dabre kana miira Oromummaa cabsuuf akka namni Oromoo irraa abdii kutatu akka walirraa abdii kutatu hoggaa bineensa akka baay'isaa qalbeessaa itti dulchisanii nama Wallaggaa Burraayyuu irratti kitifan akka namni Wallaggaa Oromoo fi Oromiyaa irraa abdii kutatuuf it is by design. Isa qorannoo tokko godhaatiin jira. Yaadattanii gaafa abaa'oon galu waan Burraayyuu godhaa turan san intelligence Itoophiyaatii godhaa ture. Shakkaatiin ture amma proofiin qaba warra hirmaate ragaa wajjin hin qaba amma. Wanni godhaa turan san Shaashamanni irratti wanni isaan godhaa turan san. Yaadattanii jeequmsa Hararitti uummata Amaaraa fi Oromoo jidduu godhaa turan san. Ijoollee basaasa deeggardaa saaxilu kana faatu santu godhaa ture. Yaadattanii walitti bu'iinsa Somaalee fi Oromoo fi Dirreedawaa keessatti tokko sabni hundi Oromoo akka sodaatuu fi Oromoo akka jibbu. Lama Oromoon tunuu akka wal jibbitu. Gadi bu'aniiti bar anniyyaa fi afran qallu. Asitti hamboo dhufaniiti waddeessaa fi maali? Nama keenya qabalee walirra ijaaranii akka namni aboo wanti Oromoo jamtuun bu'aan qabduu tiyyaan nabaasii obboleessa akka shakkurratti dalagan jechuudha. Isaan qoqqootuu ni beekan, nummoo tokkoomsuu ni beekna jechuudha. Isaan cicciruu beekan, nu waliin hodhuudha beekna jechuudha. Magaaza isaaniitiitu caalaa fi marfee teenya caalaa baran wallaalla. Kana saniitiin deemna.
faayidaa qabu maal gaafin obboleessi jennaa kaafte. Hawwanni laafadhee deemuuf akka gabbaanii himaniif. Wannummaan gola jaantuun faayidaa siyaasaa maal Oromoodhaa qaba? Faayidaa bulchiinsaa maal qaba? Ana kan laaluutti hin qabu. Wanni gola jaan kun waan Oromiyaa fi Oromummaa diiguudhaaf ittiin qophaa'anii waggaa 8 dabre kana laal. Dura sammuu namaa qopheessanii bara. Akka namni waan boodhiisi waan Oromoodhaa tiyyaan nabaa sanaa duroomaa. Mallaqa nama barsiisan nama hanga tokkoon ittiin deemaniit Oromiyaa keessaa bulguu hamtu maal godhan beektaa around 2019 yoo yaadattan waan humna addaa dura ture ka komishinarri jajjabaa ijoolleen jajjaboon sun fannoo irraa dhufte sun godhaa ture san diiganiit warra makalaakaa keessaa poolisa keessaa naamusaan ari'ame warra hamtu fidanii Oromoo bobbaasan. Jala hamaa kanaatu akka Oromoon eega Oromoon hagana garaa jabaate nutti haftu onnummaan Oromoo jaan tun akka jedhan godhan jechuudha. They first Oromummaa busheessan akka isin ajooyitu godhu yaalan akka namni gandaan wal jibbu wal sodaatu yaalan dhugaa fi dhiiga Oromoo dhiiga gootota kaleessaatiitu waliin nu qabe malee akka jarri kun nu godheen har'a walitti dachaanee akkanatti hin mari'annu. So wanni amma gola jaaniin waanuma saayikooloojii Oromoo irratti waggaa 8 dalagaa turan amma istiraakcharatti tolchuu barbaadan. Maaliif wallaggummaan Oromummaa wal akka baatu, Arsummaan Oromoo wal akka baatu, Harargummaan Oromoo wal akka baatu. Sanboota Harargee keessatti akkuma Harargeettu namni walii mul'ise ani ala, ani itu, ani aniyya. As dhufanii maqaa shawaa lixaatiin daansii godhanii gaddeebi'an immoo waddeessaa fi coobiitti siin taphatu. Ginda biratti qophatti waan isaan godhan baru waa baay'een asitti himne. So taphni isaan akkasitti taphatan sun amma konfidensiitti dhagahame. Oromummaa kana busheessinee jirra. Collective identity isaa laaffifnee jirra. Collective sentiment, psychology isaa san ka waggaa meeqa, gootni meeqa, hayyuun meeqa. Hayilamaariyaam Gammadaa afaan sirriitti beeroo hedduun sirriitti hima wanta akka Hayilamaariyaam Gammadaa hoggajeessan bara. Dibaabin Magdal ka cinqillaatu jedhan mataa tumaniit mataa macalsanii ajjeesan. Waan biraan goone bara inni odaan asxaa Oromoodhaa akka taatu godhe. Jecha Oromiyaa maqaa Oromiyaa jedhu kana fide. They want to undo that. Kan wanni gola jaaniin waan Oromoo tana diinee jirraa amma inni dura dhaabbatu hin jiru namooti iyyan nabaasii malee teenyaan walitti qabna ka jiru sun dhume yaada ijoorraa haanii kan deeman jechuudha. Ka gaafin kun ka waa'ee namtichi kun kophaa miti state qaba. State wani jaaniin sirna biyyoolessaa. Sirna Minilik irraa kaasee jaaramaa dhufe makiinaa jaaramtee jira. Siinootiraakni jiraami. Siinootiraak bar nama mannaa tokkotti yoo kennite oofee wayiitti noo buusaan moo oofa. Hangaa daamaa dhaqee nama meeqa fixutti. Dubbiin jaaruudha malee biloona waliin naqanii goommaa waliin naqanii waan san jaaruu dizaayin godhanii jaaruudha malee kan ulfaatu. Takka immoo ka jaarame san karaa qaxitaa irratti fe'aa itti fe'anii fe'aa san Finfinnee irraa Adaamaa irraa Dirree Dhawaa geessuutu ulfaata malee mukaa citatti buusaa oofuun it doesn't require a lot of skill. Namatti buusanii daakuun waan skill guddaa gaafatu miti jechuudha. Osoo viidiyoon jirtu dhugaadha wanti jette sun gahaa miti garuu. Opidiyoo keessa haramuu goonee nama wayyaa sirreessinoo jennu qabsaan keenya itti makamee haramuu ta'e. Qabsaa meeqa agarra aarsaa bara meeqa baase ka as garagalee uummata Oromoo tuffatu uummata Oromoo fuula irratti tuffuu barbaadu. So we must ask ourselves akka hawaasaatti akka sosaayitiitti moral decadence opidiyoo irraa dhaalle. Dura wayyaaneen fadhiidoo fi laaftuu fi baalagee qofa qe'ee hunda keessaa guurte. Ittiin nu cabsuudhaaf just like warri Ingilizii Naayijeeriyaa keessatti godhetti. Jarri tun aangoo qabannaan itti seenanii sirreessan jennee warri abdanne itti seenanii wajjin baktaayan. So amma maali? Opidiyoo qofa osoo hin ta'in moral compass keenya akkasirraa hundi irratti darbuu barbaachisaa jechuudha.
value system keenya sirrii suuratti itti deemuu qabna. Waa'ee miidiyaa itti deemna. Kunillee miidiyaadha obboleessa fayya. Kunillee miidiyaadha. Kaanis itti deemna. Garuu akka duritti hin ta'u. With new approach, new technology jira. Saniin ittiin deemna. Atakaaroo tokko tokko keessee hin barbaachisu. Federaalizimii irratti Tigraay qofaaf kennite hin jenne no. Bu'uurri federalizimii it is the southern people Oromoo fi uummata kibbaati. Gaafiin federalizimiis gaafiin lafas kaka'ee ka cunqursaan akka sabaatti guddaan irra gahaa ture uummata Abbaay gadiiti duris Oromoo dabalatee jechuudha. Kanaaf waardiyyaan guddaan ta'uu isaanii. Wanni Tigraay kaaseef amma sababa waraansaatiif sababa mismaaneejimentii tiraanzishinii kanaatiin Tigraay immoo almost de facto independent waan taateef fideetis shafaqaa akka walitti hin goorennaan warri qawwee guddaas qabu koonni godhuus sanii yeroodhaaf. Sanii ni meessa jechuufiin. San qofa osoo ta'in har'a naannoon Amaaraa warra federalizimii kana hin barbaanne keessaa eliitiin isaanii. Isaan har'a naannoo Amaaraatiin diigamati jetteen si dura dhaabbatan. Maalayyaa warra umrii isaa guutuu qabsaa'eef dhiise. Soomalii, Sidaamni, Affaa. Iyyaadamu kun. Bakka san hin geenye beekitu. Gara fuulduraa waggaa rakkooleen sabummaadhaan wal qabatanii jiran kun furamaa deeman Abiyyi baballeesse malee amma 8 kana osoo ce'umsa kana wal qixxeessaa rakkoolee adda addaa irraa furaa kan taate amma waggaa 5 booda waa'ee federalizimii kana fooyyessuu irratti haasa'uu ni danda'ama. Amma sadarkaa amma jiruun hin danda'amu. Kabira Finfinnee Dirreedawaa irraa dubbadheetiin jira. San beekaa dhiifne yeroo biraa warri paartii keessa jiranis ibsuu danda'anii KFO'n is a responsible organization. Miseensi godhee si ajjeechisuu hin barbaadu. Haala qabatamaa amma Oromiyaan jirtuun waajjira banuun miseensatti deemanii ayidii hiruun adda baafadha ajjeesaa jechuudha. Abbaas ajjeesuu illee hin beektu. Oromiyaa durriyyeen ta'utu jira. Kanatti filannoo baranaatti maaliif hirmaachuu dinnenu? Waa gargarii uumuu numa dandeenya bara. Beekar taanee ni badi. Clandestine sochii gaarii qabna lafa jalaan garuu nama keenyaan qaadhimamaa maali observer goonee fidnee milishaa fi kaabineef kaadreen akkasiin fixxan hin barbaannu. Aarsaa kafaluudhaaf kafalchiisuudhaaf qophiidha garuu yoo ka bu'aa buusu taate waan bu'aan buufnetti aarsaa bilaash kafalchiisuu waan hin barbaanneef kasan hin deemne. Amma wanni barbaachisu lafa jala ol ijaaruudhaan kanuma wal qabatee wanni kaaftee namni keenya wal sodaachisanii namni wal sodaata jette. Akka waggaa 8 kana ta'een Minilik irraa kaasee hanga zaman Hayilamaaramitti Oromoon dhume ka waggaa 8 zaman Abiy kan hangahu. San qofaa miti. Beektaa halagaan waggaa diinarra waan gaariin eeyyitu waggaa sijjeesse uumaa miti. Gaafa kiyya namni jettuun dhufee afaan keetiin haasayaa waan hin taane sirriitti dalagu namni keenya wal sodaatuun rifachuun is what's expected of human being. Namarraa waan eeggamu ilma namaatirraa waan eeggamu jechuudha. So san keessa baasuu qabna amma naasuu san keessa rifaatuu san keessa bahaa jira amma over last 6 months waggaa tokko yaaddu waggaan dura eegalu qabsaa'onni nuu faarsee bulaa ta'an garas yaa'anii yeroo hunda jookii goona. Taayee tokkicha fudhanneetii faarsee bulaa nama tokko achi kennine ammas deebi'aa jiran. Maaliif amilee cabuu ture. Wantoonni nuti goggoones kan xiqqoo konfiyuun uumee jira. Amma garuu dhawaatan waan amma baatuma muraasa 5 dabre kana afran kan dabre kana waan goonee tokko sanitti hima. Autoreesii kan gabaman sirnoonni abbaa irreedha tarsiimoo hordofan tokko jira. Kunis maali?
mass surveillance waan jedhamu jira warra Staaliiniitu waan kana perfect godhe. Akka lammiileen hundi wal basaastuu fi wal sodaattu. Lammiileen hundi yaadatanii zamana wayyaanee gootii fi garee jedhanii nama shanii nama jaaranii jarri kunis badhaadhina maatii jedhanii waan akkasii koopii godhanii jiran. Kan nama kana walirra jaaranii nama wal basaasa mootummaadhaaf. Every citizen spies on each other on behalf of the state. Amma nuti kana mataadhaan gad dhaabne. Lammiileen hundi mootummaa akka basaasan goone jechuudha. Wanni amma ta'aa jiru wanni amma maxxansaa ooluu fi gabaasaa oolu maali? Tashaayii Dalaydus, Sekretariinis, isaan amma ministeera shakkanii bara. Sekretariinis, Zabanyaanis, Jeneraallis, Wattaaddarriis. Amma eenyu mootummaadha basaasee nuuf gabaasaa jechuudha. We reverse engineer the whole system. Amma wanni mootummaa san keessa godhamu wanti nun dhageenye hin jiraatu. Maaliif lammiileen tokkoffaa lammiilee hunda quncaasanii miidhanii keessattuu qaaloomina jireenyaa kanaan namni hundi rakkate amma namni dammaqe. Kanaaf hanna isaanii, saamicha isaanii, baalagummaa isaanii akka uummanni hundi sirnicha irratti hanna baalagummaa sirnichaa akka saaxilu. So we created a reverse mass surveillance. San goone jechuudha. Kanaaf kanuma jira. I think nama gaafee jira.